Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya hagayyaa 15 bara 2018 guyyaa roobii oolmaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti isiniif dhiyaatu oolmaa Oromiyaa keenya har'aan waan Oromoo fi Oromiyaan itti ooltee kutaalee Oromiyaa bal'oorraa qabannee kan isiniif dhiyaanne maarreen egaa oolmaa Oromiyaa kana keessummeessuun kan si waliin turuu an itichaa guddataati gama teknikaan kan na waliin jirummoo Fuwaad Siraaj maarreen tibba kana keessumaa dhimmi naannoo Harargee gama mayyuu mulluqqeetti dhiibbaan humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleedhaan saba keenya yookiin saba Oromoo irratti ga'aatti jiru akka namoota hedduu mufachiisee jira kutaalee biyya addunyaa kamirratti iyyuu qaamni dhimmi ilaallatu kanaaf furmaata haa kennuun asumaan dhaamsa qophii oolmaa Oromiyaati odeeffannoon jalqabaa walloo aanaa baateetti weerara humni addaa affaariin lubbuun nama tokko wareegamuu fi namni tokko madaa'uun ibsame beelladoonni qabeenya uummataa ta'an lakkoofsaan 42 weerartoota kanneeniin saamamanii jiraa jedha gabaasaa Usmaan Baayyuu qindeesse walumaan haa daawwannu. Walloo aanaa baateetti dullumnoota addaa naannoo Affaariitiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ammas cimee itti fufeera. Akka jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif ibsanitti humnoonni kunneen meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuun weeraraa jiran jechuun dubbataniiru. Torbaanotuma sadeen darbanitti irra deddeebiin marroo hedduuf uummata weeraruun jiraattota irraa namoota hedduu rasaasan madeessuun kanneen wareegamanis kan jiran ta'uu jiraattonni eeruun ammas weerarri itti fufeera jedhan. Aanaa baatee gandoota Coqortii fi Ceffitti jedhamanitti guyyaa gaddaa hagayya 13 barkoom 2018 lola humnoonni kunneen hanga guyyaa kaleessatti gaggeessaniin Oromoo irraa namni tokko rasaasaan akka madaa'e gabaafameera. Achuma iddoo Yejjuu Soddomaa jedhamuttis dhukaasa humnoonni addaa naannoo Affaar uummata irratti bananiin namni tokko wareegameera jedhan jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan. Weerartoonni kunneen miidhaa hawaasa irraan gahaatiin jiraniin alattis qabeenya uummataa kan ta'e beelladoota lakkoofsaan 42 ta'an saamanii akka fudhatan himameera. Liyyuu naannoo Affaar humna biraatiin gargaaramanii meeshaa uummanni hin qabne uummatatti dhukaasanii dhiibbaa irraan gahaa jiranii karaa Oromootiin namni tokko madaa'ee akka malee miidhamee jira. Humnoonni kunneen amma raayyaa ittisa biyyaatiin gara duubatti deebi'anis loltoota dabalataa kurfeeffachuun lolaaf qophaa'aa akka jiran maddi keenya kun itti dabaluun dheereera. Raayyaan ittisa biyyaallee gama hidhattoota kanneenii goruun hawaasni weerara kana akka ofirraa hin qolanne dhiibbaa uummata irraan gahaa jira jechuun jiraataan aanaa baatee irraa bilbilaan dubbifne kun komii qabu ibseera. Dona orkami nama narraa fuudhetti uummata keenya irraati. Guyyaa irraa Affaarii fi raayyaa ittisaa gara tokko waliin jiranii raayyaan amma Oromoo bakka tokko gaddisiisee alaabaa dhaabee ol deemaa jedhe gara midhaan keessaa seenee Oromini. Garuu nu bira akka jirru meeshaan bira ol seeneera reefa Oromoo taa'ame jaane. Weerarri qaamota hidhataniin daangaalee Oromiyaa roga hedduun humnaan cabsanii seenuun hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiraniin xibbanuma lubbuun lammiilee nagaa 37 ol ta'an Harargee bahaa aanaa mayyuu mulluqqeetti wareegamuun kan yaadatamudha. Weerara humnoonni addaa poolisii naannoo Somaalee geessaatti jiraniin jiraattonni aanaa mayyuu mulluqqee gandoota hedduu keessa jiran iddoo sanarraa baqachuuf dirqamuu isaanii dubbatanii haa ta'u wayitaa jiraattonni qeef qabeenya isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamanitti gama mootummaadhaa deeggarsinuuf ta'e hin jiru jechuudhaan jiraattonni komatanii Badrii Yesuuf jiraattota dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Dhiheenya kana poolisoonni adda naannoo Somaalee duula irratti banuun lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafatan keessa jiraattonni buqqa'aa akka jiran gabaafamee jira. Humni poolisoota adda naannoo Somaalee duula qindaa'aa baneen lubbuun lammiilee nagaa 36 olii galaafatuu kan himan jiraattonni gareen kun ammallee naannichaa keessa maaddeeffatee waan jiruuf lola biraa banuu mala sodaa jedhurraa uummanni buqqa'uuf dirqamee jira. Jiraattonni aanaa mayyuu mulluqqee araddoota 8 keessaa guutummaatti buqqa'ee akka jirullee namoonni achirraa dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. namoota magaalaa yeroo magaalaa hospitaala magaalaa keessa magaalaa naannoo biroo hospitaala haraa ta'anii jiran dabalataan achirratti iddoon dhugaafii irratti falmatan jalqaba addaa saddeetti jira qubatee ture. Adda
uummanni keessa jira godaanee amma magaalaa aanaatti ol guuramaa jiran. Ijoollee daa'ima hedduu nama rifachiisan. Namoonni dheengadda haala suukanneessan jumlaan ajjeefaman awwaalamuu kan himu jiraatan kun gochi gaddisiisan kunis dubartootaaf daa'imman kan keessatti baay'atan irratti raawwatu isaa ibse. Ergasii asis sodaa nageenya wabii dhaberraa kan ka'e jiraattonni dhibbootaan lakkaawaman qe'ee isaanii gadhiisanii gara magaalaa guddoo aanaa Mayyuu Mulluqqee Huusetti baqataa akka jiran dubbata. Gama biraatiin lammiilee dhibbootaan lakkaawaman qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaan kanaaf gargaarsi gara mootummaatiin godhamaa fi akka hin jirre jiraattonni himanii jiru. Isaan kun araddoon mulluqqee kan jedhamu uummanni mallee achirraa sodaatanii godaanaa jiran lafa gallakkisanii jechuudha. Uummata godaansa uummataa qofa ammaan kana asiin nu dhufan jechaa bakka haalaan namadha. Humni Oromiyaarraa humni gaara hin dhufne poolisiin dhuftee makiinaa muraasa takka bakka hawaasii sodaatachirraa godaanutti argama amma. Uummata kana akka qeerrootti baanee akka lafa keenya gallakkisee hin deemne jennee dura dhaabbatti jira. Uummanni immoo wabii hin qabnu qawween keenya rasaasan qabdu bakka waan keenya uummata diinni nu fixuuf hin qabnu Oromiyaan hirmachaa hin jirtu jee uummanni abdii murateeti kan lafa gallakkisaa jiru. Humnoonni raayyaa ittisaaf poolisiin Oromiyaa naannichatti bobbaafamuu kan ibsu jiraatan kun garuu humnoota poolisoota addaa naannoo Somaalee irratti tarkaanfii fudhatan hanga ammaa mul'atu jira. Poolisiin Oromiyaa garasitti bobbaafame muraasa ta'uu kan dubbatu jiraatan kun sunumtuu bakka lolli itti geggeeffamerraa gara magaalaa aanaatti deebi'uu dubbata. Raayyaan ittisaa ammoo bakka lolli itti geggeeffamerraa kiiloomeetira 4 qofa fagaatanii akka argamanillee dubbata jiraatan naannichaa kun. Namoota iddoo dhufaasni irratti kiiloomeetira 4 irra magaalaa sanirraa makalaakiyaa qubatee argama. Jalqaba iddoo Nkuruuree Jaamturraa makalaakiyaa qubatee argama. Iddoo makalaakiyaa jiru sani kan isaan seenanii dhufaasa kan biran yeroo sanitti makalaakiyaa qubatee jira. Raayyaa ittisa biyyaa malee humni poolisii Oromiyaa hangi tokko dhufee jira. Inni suni kan yeroo lola jiran kan dirmachuudhaaf dhufe ammoo deebi'anii magaalaa irratti argaman. Amma isaan sunu iddoo dhukaasni itti barame sanirraa yaa'anii hawaasni godaanee jira. Magaalaa irratti argaman poolisii muraasa nama isaan immoo liyyuu hayiliin humna guddoodha kan seene. Yeroo lola leengaddaa kan irratti osoo hawaasni irraa eegini akka tasaa magaalaa seenanii magaalaan sun waraana isiif qaban uummanni horsiisee bulaa meeshaa dhuunfaa isaanii qabanii meeshaan dhuunfaa isaanii sunis rasaasan qaban rasaasaa fixatanii waaqa kan qaban qawwee isaanii qullaadha. Isaan irraa nama miidhamellee hin dhageenye baay'inaan nama dhawame uummata keenya qofa wal qabaa turre guyya tokko guutuu oolee reeffa kan namni fuudhu dhabame akkasitti poolisiin Oromiyaa dirmattee akka waalamu ta'e. Dabaluunis namni kun dhaamsa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf uummata Oromoo maraaf dabarse keessatti lafti teenya kiiloomeetira 300 bal'atti lafa godina tokko ta'uu dandeessu lafti tun akka hin fudhatamneef jecha uummanni naannichaa ganna 13 guutuu diina dura osoo dhaabbatu humnaa fi rasaasa fixatee lafarraa buqqa'aa jira waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaaf uummanni Oromoo karaa isaaf danda'ameen akka cinaa dhaabbatu dhaamsa dabarsee jira. Lolli kun akka naannootti waan nurratti banameef jiruuf jecha uummanni bal'aan Oromootis daangaa fi uummata isaa baraaruuf dirmannaa lammummaa akka godhuuf gaafatee jira. Namni handaamu uummata amma buqqa'aa jiru kanaaf maali lafti keenya magaalaa aanarraa kiiloomeetira 300 ol gaafa gaata guyyaa guutuu deemta lafa godina tokko ta'uu danda'u. Lafa kana uummanni keenya waggaa 13 dabre kana diina dura dhaabbachuudhaan gargaarsa mootummaatiin ala humna fixatee dhumee lafarratti waan lafarraa buqqa'aa jiru mootummaan naannoo Oromiyaatiif humna guddoo uummata kanaaf obii taatu akka nu gargaaru fi uummanni Oromootiif lafana isaan naannoodhaan waan nurra tuulaa jiraniif akka gargaaraman dirmachuun gara hundaanuu taatuudhaan. Ayyeen daawwattoota keenya odeeffannoo armaan olii kan nutiin ga'e waa'ila keenya kan ta'e Badrii Yesuuf maarreen odeeffannoo gama
mayyuu mulluqqeetii odeeffatee jiraattota dubbiseedhaan keessumaa dhiibbaan gama sana jiru akkaan jabaataa fi ulfaataa akka ta'edha kan daawwachaatti jirtan oolmaa Oromiyaa tamsaasa kallattiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN irratti isiniif darbaatti jiru. Odeeffannoon ittaantus kana faana wal qabattee ture keessumaa tibba kana erga ajjechaan namoota 43 irratti raawwateedhaan asitti mayyuu mulluqqee keessatti dhiibbaa kan geessanii humnoota poolisii addaa naannoo Sumaalee meeshaa hidhannoo waraanaa ni hiikkatu kan jedhamu mootummaan hiikkachiisuuf jira kan jedhu marsaalee hawaasummaa irratti bal'inaan dhaga'amaatti tureera. Haa ta'u malee odeeffannoon gabaasa BBC guyyaa har'aa bahe akka addeessutti jarreen kana hidhannoo isaanii hiikkachiisuuf qaamni federaalaa qophii akka hin taanedha. Namni sabquunnamtii indoktrineeshinii raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Meejar Jeneraal Mahammed Tasammaa kan BBCf himani jechuun gabaasa BBC kan qindeesse Mahammed Fantaalleeti. Walumaan haa daawwannu. Tibba kana mootummaan federaalaa poolisoota addaa naannoo Sumaalee meeshaa hiikkachiisuuf jedhamee miidiyaalee garaagaraatiin hafarfamaa ture. Gabaasni guyyaa har'aa BBC'n gabaase immoo mootummaan federaalaa karoora waraana addaa naannoo Sumaalee hidhannoo hiikkachiisuu hin qabu jechuun daayirektarri olaanaa sabquunnamtii fi indoktrineeshinii raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Muhammad Tasammaa BBCf yaada laatanii jiru. Gabaasa BBC irraa kan fudhanne humni nageenyaa federaalaa kaayyoo humna addaa naannoo Sumaalee hiikkachiisuu qabatee hin sochoone. Durumaanuu humni addaa akka leenji'uuf akka hidhatu kan godhe mootummaa federaalaati jedhan Meejar Jeneraal Muhammad. Kana malees humni addaa kun leenji'ee fi hidhatee mootummaa naannichaa wajjin hojii hojjechaa turuu fi ammas hojjechaa akka jiru himan. Kun immoo oduu torbee kana karaa marsaalee hawaasummaatii fi miidiyaalee garaagaraatiin faca'an ni faalleessa. Yaada kanarraa kan hubatame raayyaan ittisaa garasitti bobbaafame nageenya naannichaa tasgabbeessuu fi humni poolisoota addaa naannoo Sumaalee qaama nagaa eegsisu ta'uun hojii isaanii mootummaa federaalaa wajjin akka itti fufanidha. Meejar Jeneraal Muhammad ammaan kana humni addaa qaama nageenya kabachiisu ta'ee akka hojjetu taasifamaa jira malee karoorri hidhannoo hiikkachiisuu hin jiru jechuun akka dubbatan gabaasni BBC ni ifoomsa. Miidhaan hamaan ija baasee fi dhiittaan mirga namoomaa poolisoota addaa naannoo Sumaaleetiin ilmaan Oromoo irratti raawwatame bu'uura seeraa hin qabu jechuun hawaasni osoo qeeqaa jiru. Meejar Jeneraal Muhammad garuu naannolee Itoophiyaa hunda keessatti gurmiin humna addaa akka jiru eeranii jiru. Poolisii idilee humna addaa fi milishaatu jira. Naannoo Sumaaleettis akkuma naannoo biroo mootummaan humna addaa leenjisee bobbaasuun humna nageenya federaalaa wajjin hojjechaa tureera jedhu. Meeshaan liyyuu poolisiin hidhate kan naannoo warra kaan irra ammayyaa fi jabaadha komeen jedhus jira. Naannoo Sumaaleetti rakkoon nageenyaa jabaan waan tureef isa furuuf jecha humna nageenya federaalaa wajjin ta'uun hojiin poolisii addaa jabeessuu fi qopheessuu hojjetamuusaa akka dubbatan BBC'n lafa kaa'ee jira. Erga pirezidaantiin naannoo Sumaalee Abdii Muhammad Umar yookaan Abdii illeen to'annoo seeraa jala oolfamanii fi mootummaan federaalaa raayyaa ittisa biyyaa erguun poolisoota addaa naannoo Sumaalee hidhannoo hiiksisuuf murteesseera jedhamee as lubbuun Oromoota qaqqaalii hedduun poolisoota addaa naannoo Sumaaleetiin dabartee jirti. Gochi duguuggaa sanyii humnuma kanaan godina Harargee bahaa aanaa mayyuu mulluqqeetti tibba kana raawwatame kan godaannisa seenaa ta'e hafe kunis afaan faajjii kana boodadha. Ajeen daawwattoota keenyaa keessumaa dhimmi humnoonni poolisii addaa naannoo Somaalee nageenya kutaalee Oromiyaa gara daangaa jiran gooluutti keessumaa Harargee lamaan Harargee Bahaa fi Lixaa haaluma wal fakkaatuun gara Gujii fi Booranaa Baalee dabalatee haaluma wal fakkaatuun dhiibbaa humnoonni poolisii addaa naannoo Affaar saba Oromoo irratti ga'an akkaan jabaateera. Isa kana irratti immoo keessumaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee kun meeshaa waraanaa ni hiikkatu jedhamee wayita eegamaatti jiru. Ibsi qondaalli olaanaan dhimma ittisa biyyaa ta'an kun ibsan immoo xiqqoo ishee kan BBC irratti ibsame faana haala abdii uummanni eegu waliin rakkoo cimaa uumuu ni mala kan jedhus namoonni sodaa garaagaraa qabu. Odeeffannoon itti aantu immoo Somaaliyaa bulchiinsa Puuntlaand keessatti dararaa baqattoonni Oromoo keessummeessaatti jiran akkaan dabalee jiraachuudha. Guyyaa har'aas dhaabbata waajjira UNHCR magaalaa Gaalkaayyoo fuulduratti reebamuu isaanis baqattoonni Oromoo dubbataniiru. Badrii Yesuuf baqattoota Oromoo iddoo sanaa dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Dararaa fi reebichi baqattoota Oromoo Somaaliyaa bulchiinsa Puuntlaand magaalota Gaalkaayyoo fi Bosaasoo keessa jiraatan irratti gaggeeffamaa jiru hammaatuusaa baqattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan.
Akka baqattoonni sodaa nageenyaaf jecha waajjira UNHCR magaalaa Gaalkaayotti iyyannaaf dhiyeessan jedhanitti namoonni gareen ijaaraman adda nu baasanii nu reebu yeroo ammaa kanas bakka nuti itti dhiyeessinee jirru waajjira UNHCR duratti illee nu jala dhufanii nu reebuuf dhaadachaa jiru jiru. Humnoonni nageenyaa kan mootummaa osoo namoota kana argan nuuf dirmatuu hin dandeenye tokkummaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimma baqattootaa kan UNHCR magaalaa Gaalkaayotti argamus nuti wanni isinii godhuu dandeenyu hin jiru garuu gara gandeen keessaa baqattanitti konkolaataan isin deebisuu dandeenyaa nuun je'ee jiru baqattoonni. Haalli magaalaa Gaalkaayoo akkuma itti fufeen jira. Har'a hagayya 15 uummata keenyaa waajjira UNHCR iyyannoof dhaqan irratti nama hedduu irratti dhumaatiin rukutaa fi dhiiga irraa gannaquun uummata Somaaliitiin irratti raawwatamee jira. Yeroo amma isinii bilbilu kanarratti uummanni keenya gara hafiisa UNHCR irraa karaa gabba'ee mana isaatti galuun dhabee waajjira UNHCR jiran. Waajjirri UNHCR illee wanni isinii qabannu hin jiru jechuudhaan amma konkolaataa isinii finnee poolisaan gara magaalaatti isin galchinaa jira. Egaa akkuma kana haalli Oromoo magaalaa Gaalkaayyoo keessa akkaan jibbisiisaa ta'ee itti fufuu jira. Mootummaan biyyattiis wanni inni qabatuu danda'e hin jirtu. Wanni kun waan uummata irraa dhufuu fi waan gartee warra biyyaa irraa dhufu waan ta'eef mootummaan nama baqataa mana manaan wardiyaa godhuu fi hin dandeenyu jedhee yeroo duraatti akka hin dandeenye ibse UNHCR illee wanni isin godhuu dandeettu hin jiru jedhaniituma as durallee ibsanii ammallee wanni godhuutti hin jiran jiru. Guutumaan guututti uummanni keenya rakkina jabaa keessa jira akka rakkatu jira. Rakkina keenya kana akka gara miidiyaatiin isin nu ibsitanii waan qarqaarsa argachuu dandeenyu mootummaa Puntlaandisii fi mootummaan Somaaliyaa federaalallee waan akka irraa qabachuu hin dandeenye UNHCR illee akkasumatti waan qabachuu hin dandeenye wanti carraan takkitti nu qabnu gara miidiyaa walabaatiin akka nu iyyitanii carraan keenya akka nu dhufu akka uummanni kun as keessaa karaa nagayaatiin bakka nagayaa itti bayanitti akka nu iyyitan isin gaafannaa galatooma. Hagayya 15 bara 2018 guyyaa harraa kanas baqattoonni hedduun namoota gareen ijaaraman kanaan reebamuu ibsan baqattoonni waajjirri UNHCR haala baqattoonni keessatti argaman sodaa nageenyaa kana osoo arguu poolisii isinii ramannee gara gandeen keessanitti isin deebifnaa jechuun nu gaddisiisee jira jiru baqattoonni erga dhiheenya kana rakkoon nageenyaa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti dhalatee kaasee baqattoonni Oromoo biyyoota Jabuutiif Somaaliyaa bulchiinsa Puntlaandii adda durummaan akka malee miidhamanii jiru. Baqattoonni Jabuutii keessatti argaman gargaarsa mootummoota Itoophiyaaf Jabuutitiin hangi tokko gara biyyatti galanis garuu ammallee baqattoonni hedduun Jabuutii keessatti iggitamanii dararamaa jiru. Baqattoonni Oromoo hedduun Jabuutii fi Somaaliyaa bulchiinsa Puntlaandii keessa jiraatan gara biyyatti deebi'uuf fedhii qabaatanis karaan ittiin galan rakkoo waan ta'eef magaalota keessa jiraatan keessatti danqamanii carraa ajjeefamuu, reebamuuf saamamuu mudataa jiru. Ayyeen daawwattoota keenya odeeffannoon tamsaasa kallattiidhaan isiniif dabarsaa turre oolmaan Oromiyaa keenya asumatti kan raawwatu ta'a. Odeeffannoo dhimma Oromoo fi Oromiyaa oolmaa Oromiyaadhaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiratti isiniif dhiyaatuun Oromoo fi Oromiyaan maatti oolte kan jedhudha. Maarreen egaa anis itichaa guddataan ture gama teknikaan Fuwaad Siraajillee na waliin ture qophiilee OMN biroo waliin turtii gaarii.